Namoonni shari'aa sawaa yookaan STC qabdan baga gammaddanii warri beektan silaa ni beektu warra hin beekneef immoo barnoota viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan gahan isiniin jedha. Intarneeta GB 50 Itoophiyaa daqiiqaa 500 akkasuma GB 25 Itoophiyaa daqiiqaa 300 haala kamiin fudhannaa haala kamiin fudhachuu dandeenya warroonni jettanii akkamitti akka baafattanuu fi eessa akka dawwalu guutuu isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Isin viidiyoo kana sheerii gochuun dagatina. Viidiyoo kana gadhumaatti yoo ilaaltan immoo irraa barattu jedhee abdii qaba. Turtii har'a akkamitti gara Itoophiyaa dawwallaa birrii meeqaan jira intarneet haala kamiin baafachuu dandeenya warroonni jettanii haala kamiin akka dawwalattan isinitti argisiisa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii koo garaagaraa jalatti argamtan fayyaa keessanii baga jiraattanii isiniin jedha. Egaa asuma kallattiidhaan gara maayistis ka jedhu kana seenaa jechaadha. Kunoo aappii kana arguu jirtanii garuu intarneeta keessaa birrii xiqqoodhaan illee ta'u qabaachuu qabdu. Namoonni baay'een sobanii kana keessaan haala kanaan baafattuu jedhu garuu irra nama hin gashuu jechaadha. Amma kallattiidhaan irra galee isin agarsiisaa jechaadha. Yeroo as keessaa haala kanaan gallee jenneen haala kanaan banama isin lakkoofsa keessan isin gaafata. Lakkoofsa keessan sana itti naqxanii bakka inni lakkoofsa isin gaafatutti foon nambar isiniin jedha. Lakkoofsa keessan gashtanii koodii isinii ergaa sana booda banattu jechaadha. Erga banattanii kaatanii jettanii bakki isin tuttanuu bakka subscribe to new package ka jedhu kana rukunnaa jechaadha. Mallattoo ida'uu kanaa jechaadha. Waggaa bakka kana rukuttanii jettanii intarneeta garaagaraa isinii baasaa jechaadha. Akkuma as keessatti argaa jirtanuu 340 240 kana keessa gaa hedduutu jiraan isiniin jedha. Haaluma kanaan olooftuu jechaadha. Haaluma kanaan akkasitti olooftanii utuma deemtanii biyyoottan garaagaraa argitu Afgaanistaan, Bangladesh. Kunoo akkuma argaa jirru sawaa Filaaks Itoophiyaa birrii 80 sawaa akkasuma birrii 120 jechaadha. Gadi xixunnee ilaallaa jechaadha isa birrii 80 kana. Waggaa isa rukunnee jenneen intarneeta GB 10 sooshaal miidiyaa fi kana walumatti GB 25 daqiiqaa 300 Itoophiyaa kennaa jechaadha. Kunoo Itoophiyaa ka jedhullee arguu dandeessu bakka kanatti. Daqiiqaa 300 Itoophiyaa dubbachuu dandeessu baatii tokkoof yookaan guyyaa 28tiif turaa jechaadha intarneetni kana. GB 25 isinii kenna Itoophiyaa daqiiqaa 300 jechaadha. Inni lammaffaan immoo kunoo birrii 120 jechaadha. Inni 120 kun immoo GB 25 GB 50 isinii kenna daqiiqaa 500 Itoophiyaa isinii kenna kunis baatii tokkoof turaa jechaadha. Egaa as keessatti maallaqa guuttattanii birrii riyaala 120 guuttachuudhaaf riyaala 138 bittu natti fakkaata 115 saafiidha. Birrii 20 immoo saba 23 sana bitattanii samooda subscribe bakka jedhu kana rukuttanii guuttattuu jechaadha. Yoommoo as keessaan hin guuttanne ta'ee jedhee karaa biraa karaa ittiin guuttanu isinitti agarsiisaan afaan turaan isiniin jedha. Kanas immoo hin guunnu yoo jettan as keessas immoo jira kunoo riyaala 150 asiitiin inni duraanii hafee jira jechaadha. Akkuma beektanu inni daqiiqaa 850 duraanii Itoophiyaan keessa jiru kunoo Chaayinaa, Libaanoon, Joordaan, Qatar kana malee Ijipt Yaman malee Itoophiyaan keessa balleessanii jiru kunoo isa kanatu jira jechaadha. Riyaala 150 Itoophiyaan qabaa jechaadha. Kunoo GB 80 daqiiqaa 200 Itoophiyaati jechaadha. Inni Itoophiyaan qabaa jechaadha. Kunoo akkuma arginu as keessatti ilaalla. Itoophiyaan dawwalaaf hin dawwalu kunoo Itoophiyaa ka jedhu as jira. Erga kun jiraate biyyoota inni dawwaluu danda'u jalatti kaanii jiru jechaadha. Kunoo Yaman irraa kaasee haga Chaayinaatti jechaadha. Itoophiyaan inni jirti kana keessa sun riyaala 150 jechaadha. Haalli isin itti fudhattanu asuma keessatti maallaqa guuttanii fudhattu jechaadha. Xariiqni biraa immoo karaa nuti ittiin ilaallu karaa tokko jira afaan tura. Inni kabiraadhaa immoo mana miiseejii kana keessa gallaa jechaadha. Waggaa mana miiseejii kana keessa gallee jenneen kunoo akkuma argaa jirtanii biyyoottan garaagaraa as keessa illee ni jira. As keessatti Itoophiyaa ka jedhutu dhufaa jechaadha. Innis kunoo birrii 9 daqiiqaa 20 82 duwwaa 8tti ergitu. Birrii 35 daqiiqaa 80 torban tokkoof tura. Inni birrii 9 sa'aatii 24f qofa tura. Hin turuunni 8258tti ergitu. Egaa isa reefu isinitti argisiisaa ture. Kunoo GB 10 intarneeta GB 15 sooshaal miidiyaadha jechaadha. Birrii 80 70 98tti ergitu. Inni birrii 120 immoo GB 25 interneeta GB 25 sooshaal miidiyaadha. 70 99tti ergitanii fudhachuu dandeessu jechaadha. Kun akkuma argaartanu GB 50 sana 70 99tti ergitanii as keessaan fudhachuu dandeessu. Haala kanaan baafachuu dandeessuun isiniin jedha.
warri immoo haala kamiin nuu fidaa ka jettanu ta'e kunoo asirratti itti barreessitu jechaadha. 82 gara 900tti ergitanii haala kanaan arguu dandeessuun isiniin jedha. Egaa mallattoo as meesejii kana keessatti asirratti 82 jettanii ogaa barreessitanii jettan gubbaa kanarratti 900tu barraa itti ergitanii haala kanaan isinii fidaa jechaadha. Kunoo ammatti ergeen jira walumaan ilaalame irra deebi'ee. Egaa akkuma argitan kunoo naaf fidee jira marhaban yaasir jedhee haati qaa'imatun baaqaat filaaks likulli dawlaa jedha. Yemanii irraa kaaseeti kunis mallattoo view jettu kana rukuttanii gadooftu jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirru Yaman, Suudaan, Itoophiyaa kanaan amma isiniin jedhe kunoo jechuudha. 82 itti ergitanii kunoo isa kana jechaadha. Isa kana mana meesejii keessatti barreessitanii kan Itoophiyaa jedhu sanallee achi keessaa argattu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo hiriyoottan keessaniif sheerii godhaa isiniin jedha. Egaa Ramadaana kanatti namni maatii isaa dubbisuu barbaadu gaa'inuma jira jedhee tayyaada. Yoo yeroo kaan isaa mijachuu baate iyyuu yeroo hunda dubbisuuni. Waggaa Ramadaanaatti immoo namni maatii ofiinuma bagattiin siin ga'e sinuma jedha waan ta'eef. Asii waan dhaggeeffattaniif galatooma nagaan naa tura.